raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbanitti guyyoota sadii wiixataa roobii fi jimaataa galgala sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Lafaa fi lafee. Lafti qabeenya argattaa hin qabneedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tikfatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafa isaa mulqame. Ammallee lafa isaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaaf lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafa isaarra alagaa qubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasuu irratti dalagamu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya lafee keenya. Gaaffiin Oromoon gaafatee ni deebifame moo ni ukkaanfame? Muddee 11 bara 2023 ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya jaalatamoo. Qophii keenya lafaaf lafee har'aatiin dhimma jajjaboo gaaffii Oromoon wal qabatan irratti waadaa galamee deebii qabatamaadhaan dhiyaate irratti fuulleeffanna. Qopheessituun Faayituu Wadaajoo Gulaalaan Duubee Wayyeessaa kan isinii dhiyeessu immoo an Gurmeechaa Gammachuuti. Turtii mishaa. Akkuma namuu beeku Oromoon erga cunqursaa sirna impaayeraa jalatti humnaan kufee kaasee birmadummaa fi mirga abbaa biyyummaa isaa deeffachuuf warraaqaa tureera. Waggoota 50 darbanirraa kaasee ammoo ijaarsota baranee gama hawaasummaa fi siyaasatiin tolfateen gargaaramee qabsoo bilisummaa tangaaffii abbaa biyyummaa akkasumas saamicha lafaa fi saamicha dinagdee irratti raawwatamu hambisuu qarqaaru taasisee bara 1974 lafti qotee bulaaf akka deebi'u, bara 1991 booda ammoo eenyummaa fi afaansaa akka kabajamu taasisuu danda'eera. Haa ta'u malee bilisummaa fi birmadummaa haqaa argatee biyyasaa lafaa fi qabeenya isaa irratti abbaa ta'ee hireessaas giddu seentummaa fi anatu siif beekaa tokko malee muree murteeffachuu hin dandeenye. Mirgoonni kabajaman jedhaman gariin duubatti deebifamuu fa'aa argaa turre. Fakkeenya heerri bara 1991 ba'e Finfinnee fi bakkoota biroottis burjaajii uumee jira. Oromoon bilisummaa gonfatee warra isa bulchuu filachuu hin dandeenye. Warra Oromiyaa gama hundaan mummuruu fi lafa Oromoon saamsisutu irratti mudamaa ture. Bara 2018 booda qabsoon qeerroo fi qarree falmaa qawwe maleessaa hadhaa kumaa kitilli itti gatii kaffaleen sirna adda waa'ee kuffisus itti bahii qabsichaa garuu dhaadhiyoo yookiin OPDO TPLF'if ergamaa turte bilisa baasee ummaticha immoo OPDO jalatti haala daranuu hamaa ta'e keessatti kan kuffise ta'ee argame. Kunis gaaffii gaafatamee fi waadaa galame akkasumas qabatamaan deebii faallaa kennamerraa hubatama. Dubbii keenya irratti yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti shororkeessummaadhaan farrajamee kan adamsamaa jiru Oromoo malee hin jiru. Qabata shanee jedhuun kan shororkeessummaatti farrajamanii adamsamaa jiran harki caalan warra qabsoo qawwe maleessatiin jijjiirama san dirqamsiisanii fida yoo ta'u, dubbiin karaarraa maqnaan gaaffiin sabaa deebii dhabnaan qawwee kaasanii falmarra kan jiran ta'uu addunyaa cufatu beeka. Gaaffiiwwan kunneen maal fa'aa turan? Waa dangalame hoo? Deebiin bilxiginnaa hoo? Ittaansinee ilaalla. Jarri duraan OPDO jedhamanii beekaman kan Oromootti dhiyaatanii firii qabsoo hatuuf ODP taane jedhan erga aangoo harkaan ga'uu mirkaneeffatanii booda adda waa'ee kan maqaa qofaanis ta'u tumsa paartilee afurii ture seera isaa otoo hin eegin diiganii paartii bilxiginnaa jedhamu paartii caasqeenxee yookiin yuunitarii kan dantaa nama tokko dantaa aangoo tiksu tolfatan. Dura afaan mi'eeffatanii gaaffii ni deebisna jedhanii waadaa galan. Ittaan sun gaafumti kunuu kami jechuu eegalan. Oromoon aangoo fudhatee biyya bulchaa jira jechuun waan hunduu deebii akka argateetti gaaffiin Oromoos akka namni afaan Oromoo beeku qofti biyya haa bulchu jedheetitti micciiramee ibsamuu akka jalqabame ni yaadanna.
Gaaffiin kun maal fa'a kan jedhu waan tokko tokko kaasanii wal yaadachiisuun gaarii ta'a. Gaaffiiwwan kun gaaffii sabaati malee badhaadhina namoota afaan Oromoo dubbatan muraasati miti. Gaaffii OPDO'n aangootti haa baatu jedhus miti. Bakka TPLF turte hunda namoota OPDO itti guutanii saamicha lafaa fi saamicha dinagdee ergamtummaan raawwataa turan amma immoo abbummaadhaan akka sabarratti raawwataniifis gaaffiin dhiyaateen jiru. Gaaffiin bilisummaa, birmadummaa fi abbaa biyyummaa hin jijjiiramne hin moofa'us akaakuu cunqursaa irratti hundaa'ee gaaffiin mirga uumamaa jijjiiramus hin jiraatu. Wanti jijjiiramuu malu mala yookiin tarsiimoo qabsooti malee gaaffii bu'uuraati miti. Tarsiimoon qabsoo Oromoo ammoo eessarraa garamitti akka jijjiiramu eenyuyyuu caalaa warri karaa nagaa hunda cufee warri ABO fi KFO hidhee biiroo irratti cufee filannoo keessaa baasuudhaan dargaggoon Oromoo akka qawwee kaasan godhe tolchee beeka. Yoo dagates yaadachiisuun dansa'a. Gaaffiin ijoon mirga abbaa biyyummaa yoo ta'u achi keessaa ammoo addatti ol ka'ee dhagaamaa kan ture gaaffii mirga abbummaa Finfinneeti. Gaaffiin kun baroota OPDO'n TPLF'if ergamaa baate 27 keessallee dhiyaachaa turus Finfinnee dachaa 10 bal'isuuf karoora maastar pilaanii Addis Ababaa jedhamu baafannaan qeerroo fi qarreen Oromoo Finfinneenuu kan Oromooti magaalaa muummee Oromiyaati jechuun falma finiinse. Yeroo kanatti warri har'a bilxiginnaa jedhaman kun gaafas gaarummaa maastar pilaanii dubarsiisuuf waan hin beekne hunda lallabaa turuun ni yaadatama. Jijjiiramichi kan hafa hin qabne ta'uu baranii Oromoo fakkaachuu eegalan. Gaaffii Finfinnee aangoo qabannee bariisaa deebifna jechuudhaan wixinee dantaa Oromiyaa jedhamee qophaa'e kan dantaa Oromoo guututtis ta'uu baatu tuttuquuf yaalee ka TPLF gaafa san dhiyeessuuf yaaltes ukkaamsuu filatan. Sababni isaa ammoo michoominni Oromaaraa akka jalaa hin gufanneef ture. Waa'een Finfinnee yoo ka'ee bi'aadeentuu mufataa jedhame. Deebiin qabatamaa mul'achaa jiru garuu kan waadaa diigu qofa hin turre. Kan heera biyyattii cabsuu, kan heera Oromiyaa diigu, kan sirna federaalawaa diiguuf akeekkate ta'e Finfinnee guutummaatti Oromiyaa irraa muranii naannoo gochuuf hojjechuu erga eegalanii bubbuleera. Labsiin mootummaa federaalaatiin ba'u kamuu Finfinnee fi Dirree Dhawaa akka naannootti fudhata. Keessattuu labsiiwwan akka aangoo fi gaafatamummaa raawwachiistuu murteessuu, labsiin manneen murtii federaalaa, labsiin koomishinii marii biyyaalessaa, labsiin raayyaa ittisa biyyaa, labsiin qaamota nageenyaa hundeessuu, labsii boordii filannoo fi kan kana fakkaatan kanneen bara 2019 booda bara bilxiginnaa ba'an hundinuu keewwata hiikaa jechoota labsiiwwan kanaa keessatti jecha naannoo yookiin kilil yookiin isteet yommuu hiikan naannoo jechuun kan heera biyyattii keewwata 47 jalatti tarreeffaman kan hammatu ta'ee fi hojiirra oolmaa labsii kanaatiif magaalonni lamaan Addis Ababaa fi Dirree Dhawaanis akka naannootti ilaalamu jechuudhaan hiikuun akkuma itti fufetti jira. Fakkeenyaaf labsiin ijoo kallattii mootummaa fi paartii bilxiginnaa akeekan muraasa kaasnee haa ilaallu. Kan jalqabaa labsiin 1234 bara 2014 keewwata 5 keewwata xiqqaa tokko muraa haa jalatti aangoo manneen murtii federaalaa yoo ibsu akkas jedha. Falmiin hariiroo hawaasaa yookiin falmi siviilii ta'e tokko namoota wal falman kan naannolee adda addaa keessa jiraatan gidduutti yoo ta'e akkasumas kan Addis Ababaa fi Dirree Dhawaa keessa jiraatan yoo hammate falmii sallaaluuf aangoo kan qabaatu ta'uu ibsuudhaan mirga naannoon Oromiyaa magaalaa guddoo ishee irratti qabdu sarba. Falmiin siviilii tokko nama sululta jiraatu fi nama Finfinnee ganda Gullallee jiraatu gidduutti yoo dhalate namoonni kun akka nama naannoo adda addaa jechuunis sululta Oromiyaa fi Gullallee Finfinnee jiraataniitti malee akka naannoo tokkicha Oromiyaa jedhamu keessa jiraataniitti hin ilaalaman. Kun tumaa heera biyyattii malee adeemsa sirnaa malee dhawaatan qabatamaan Finfinnee Oromiyaa irraa fottoksanii naannoo taasisuuf yaalii taasifamuudha. Gabaabumatti ergaan labsii kanaa Finfinneen Oromiyaa miti magaalaa guddoo Oromiyaatis miti kan jedhu dabarsuuf kan barbaade akka ta'e ifatti mul'ata. Lammaffaan labsiin aangoo fi gaafatama damee raawwachiiftuu mootummaa Itoophiyaa murteessuuf ba'e labsiin lakkoofsa 1263 bara 2014 keewwata 2 xiqqaa tokko jalatti naannoo jechuun kan heera biyyattii keewwata 47 jalatti ibsaman ta'ee Addis Ababaa fi Dirree Dhawaas ni dabalata jedhamee tumameera. Aangawaan mootummaa federaalaa tokko Finfinnee fi Dirree Dhawaa akkuma naannolee birootti ilaaluuf akka dirqamutti labsiidhaan tumamee waan jiruuf magaalota kana akka qaama Oromiyaatti fudhatee hojii isaa guyyaa tokkoofillee itti fufuu hin danda'u jechuudha. Chaartarri magaalonni kun lamaan ittiin bulaa jiran mootummaa federaalaatiin kan qophaa'e yoo ta'u daangaa magaalota kana lamaanii yoo ibsu akka naannootti isaan dhiyeessa, daangessitoota ammoo Oromiyaa jechuun ka'a. Kantiibonni magaalota lamaan kanaatis qixa pirezidaantota naannoleetitti ilaalamu.
Sababa kanaan kantiibaan magaalaa Finfinnee akka bulchaa magaalaa guddoo Oromiyaatti odoo hin taane akka bulchaa yookiin bulchituu magaalaa Itoophiyaanota hundaatti of ilaala yookiin ilaalti. Kan sadaffaa labsii koomishinii marii biyyaalessaa hundeessuuf bahe lakkoofsa 1265 bara 2014 keewwata 2 jalatti region means any region established as per Article 47 of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and includes Addis Ababa and the Dirredawa City Administrations jedhee tuma. Kana jechuun afaan Oromootti yoo hiikamu naannoo jechuun akka heera biyyattii keewwata 47 jalatti tumamee jirutti ta'ee bulchiinsa magaalaa Addis Ababaa fi Dirredawaas ni dabalataa jechuudha. Asirratti nuti maqaa alagaan lafa Oromoo itti waamu irra deebinee itti waamuuf odoo hin taane seera isaan lafa Oromoo irratti tumatan odoo hin jijjiirin dhiyeessinee qeequuf akka ta'e hubatamuu qaba. Mootummaan Itoophiyaa fi leellistoonni Itoophiyaa moofaa Addis Ababaa jedhanii kan waaman magaalaa Oromoo Finfinnee yookiin Shaggar yoo ta'u, Dirreedawaa kan jedhanis magaalaa Oromoo kan Oromoon Dirreedawaa jedhuun ta'uun ifa. Inumaayyuu mootummaan Itoophiyaa maqaa Finfinnee jedhuuf ifatti beekamtii kennee hin beeku. Gaafin ijoon dhimma Finfinneetti aanee ka'u yookiin Finfinnuma mataa ishiitiin wal qabatee ka'aa ture ammas deebii kan hin arganne dubbii saamicha lafaati. Gaafii saamicha lafaa Land Grab nurraa haa dhaabbatu jedhuuf waadan seename saamicha lafaa ni dhaabsifna kan saamame ni deebifna kan jedhu ture. Saamicha dhaabsisuu fi deebisiisuun hafeet saamicha olaanaatti seename. Kaaremeetiraa fi hektaaraan saamuun hafeet aanaa fi araddaadhaan saamuu fi saamsisuun itti fufe. Finfinnee seeraan hektaara 21 qofa taate kan seeraan ala hektaara 54 itti bal'atte fafakkeessuuf qofa hektaara 7,000 qofa irraa deebisne jedhanii hektaara 47 irratti daangaa tolchine jedhan. Finfinnee gosoota Oromoo danuu irratti duguggaa sanyii raawwatte lafa dura saamte irratti dachaadhaa ol eebbisaniif qonnaawwan babal'aa akka Abberaawash, lafa bunaa, qonna jimaa fi kan kana fakkaatan saamuun bal'inaan itti fufe. Warri saamus kan durii caalaa baay'inni isaa dabale. Gabaabumatti deebiin kenname saamicha cimsuun lafa hanguma hafteeyyuu bal'inaa fi chirichaaroodhaan ormaaf dabarsuu akkasumas ofiif gircachuun itti fufe. Gaaffiin biraa gaaffii afaan Oromoo afaan hojii federaalaa taasisuu ture. Gaaffii kana aangoo qabannee bariisaa deebisne jedhanii rafaniit bariisan ammoo deebii biraa fi waan biraatiin gadi ba'an. Imaammata barnootaa daa'imman Oromoo kutaa jalqabaa irraa afaan Amaaraatiin barsiisuuf qophii xumuranii hojiitti seenan. Afaan Amaaraa tokkummaa biyyaatiif qoricha jedhanii daa'imman waggaa 10 gadi irratti akka xiyyeeffatan ifatti himan. Warra waggaa 10 ol ta'eef wanti mootummichi qopheesse yoo jiraate walitti bu'iinsa oomishuudhaan waraana dhuma hin qabnetti naqee dhaloota afaan ofiitiin baratee gaaffii mirgaa nama gaafatu kana obbafachuu qofa. Gaaffii abbaa biyyummaa ijaaramanii gaafachuu fi falmachuu warri eegale warra barate. Saamicha lafaa babal'ina Finfinnee fi magaalota sirna nafxanyaatiin hundaa'anii kaffalme qeerroo fi qarree afaan Oromootiin barateedha. Mootummaan kana waan jibbuuf gaaffii afaan Oromoo afaan hojii federaalaa gochuu gaafatame deebisuu dhiiseet afaan Amaaraa deebisee babal'isuu irratti fuulleffate. Gaaffiin kun baay'ina nama afaanicha dubbatuutiin wal faana yoo ilaalamu gaaffii kadhaa fakkaata. Garuu immoo miti. Biyyattiin diinagdee harka 60 ol ta'u Oromoo irraa fayyadamaa afaan Oromoo kan Itoophiyaa irraa sadarkaa duraa irratti argamu lagachuun ishii cunqursaan Oromoo irra jiru hangam mirga uummataa akka dhiibee waan hubachiisudha. Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa gochuu diduun isin Itoophiyaa miti Oromiyaa teessan kutadhaa jechuu yoo ta'e malee hiikaa biraa hin qabu. Kan nama dhibu immoo afaan Oromoo afaan hojii magaalaa muummee Oromiyaa Finfinnee ta'uu dhorkamuusaati. Mootummaan Oromiyaa magaalaa muummeen naannichaa Finfinneedha jedha. Afaaniin yoo haasa'uu fi waraqaa irratti heera Oromiyaa ta'ee akka tumamee jirutti garuu xalayaa takkitti afaan Oromootiin gara bulchiinsa magaalaa Finfinneetti barreessuuf hin danda'u. Otuma barreessees namni irraa fuudhu hin jiru. Sababni isaatis Oromiyaan heera keessatti magaalaan guddoon tiya Finfinneedha. Afaan hojii Oromiyaatis afaan Oromooti jettee tumattus jaartarri magaalaa Finfinnee mootummaa federaalaatiin qophaa'ee kennameef garuu afaan hojii magaalichaa afaan Amaaraati jedhee afaan Oromoo lagachuudhaan mirga abbaa biyyummaa Oromoo haalaa heera biyyattii dantaa addaa jedhe sanis faallessa. Dirreedawaas yoo ta'e uummata magaalattii keessaa wayyamni kan afaan Oromoo dubbatu ta'us afaan hojii magaalichaa garuu afaan Amaaraa qofa. Naannoo Harariitti afaan hojii afaan Oromoo fi afaan Harariiti jedhamee heera naannichaa irratti tumamus kan hojiirra oolaa jiru garuu afaan Amaaraati. Dirreedawaas ta'ee Hararitti magaalaa babal'isuuf gaafa barbaadamu garuu ijji kan laaltu lafa Oromooti.
Gaaffiin ijoon kan biraa hidhaa fi ajjechaan badii keenya malee waan mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa gaafanneef qofa nurratti raawwatamu nurraa haa dhaabbatu kan jedhu ture. Waadaan gaafas seenames nama ajjeesuun mo'amuudha. Kana booda qorannee hina malee hinee hin qorannu. Namni tokkollee siyaasaaf jecha hin hidhamu. Oromoon ajjeefamuu fi hidhamuunsaa gaafa nuti aangoo qabanirraa kaasee raawwata jedhamee ture. Deebiin kenname garuu manni hidhaa deebi'ee afaan Oromoo akka dubbatu gochuu akkuma TPLF maqaa abawoo lammiilee Oromootti maxxansuun OPDOtti dhimma baatee uummata keenya dararaa baate amma immoo maqaa shanee jedhu dargaggootatti maxxansanii hidhuu adababaa irratti uummata fuulduratti rashanuu dabalatee ajjeesuu doorsisuu saamuun dachaa danuudhaan kan dur caalaa dabale. Humna addaa bifa abdii illee irraa baratanii leenjisanii uummata akka ajjeesuu fi dararuuf bobbaasan. Kan danda'an amansiisuu, kan dadhaban burjaajessuu, kan garaa hiree maallaqaan bituu, kan dide qawween loluuf tarsiimoo baafatanii biyyattii bakka cufatti dhiiga dhangalaasan. Magaazanaa fi mana barnootaa osoo hin hafin wiirtuu dararaa fi torcharii ta'e. Sirna biltiginnaa kana laqoota isaaniitirraa wanti adda godhu immoo seera ofii baafataniin hin bulan. Murtii manni murtii isaanii kennetti hin amanan. Nama roorroo dadhabee qawwee kaasee isaaniin loluuf gaara seeneef abbaa, haadha, obboleewwanii fi ilmoosaa ajjeesuu, hidhaan dararuu tarsiimoo godhachuun uummata nagaarratti waraana labsanii nagaa dhoowwan. Murtii bilisaa manni murtii isaanii kenne fudhachuu didanii qabsaa'ota umurii isaanii guutuu dantaa sabaaf kennan seeraan ala waggaa 3-4-5 hidhanii kaa'an. Namoota to'annoo seeraa jala jiran mana hidhaatii baasanii rashanuun gatuun baratamaa ta'e. Yakkoota gurguddoo seenaa keessattuu ta'ee hin beekne baay'ee faallaa gaaffii fi faallaa waadaa seenameetiin uummata irratti raawwataa jira. Kunis kan ta'uuf namni yaaddoo nageenyaa keessa seenee waan biraa hundaa akka dagatu gochuudhaan lafaa fi qabeenya uumamaa akkasumas diinagdee naannichaa gaaffii tokko malee saammachuuf jedhameetu. Atakaroon biltiginnaa keessaa gamaa fi gamanaa walitti kaasaa jiran harki caalu quuqama qabaatanii otoo hin taane wal morkii saamichaa keessa waan jiraniif jechuu dandeenya. Gaaffiin biraa warra aangorra jiru kanaaf dhiyaachaa ture gaaffii walqixxummaa fi sirna dhugaatti daneessummaa keessummeessu yookiin federaalizimii dhugaa kan Oromoon Oromiyaa irratti abbaa itti ta'u kan federaalatti saboota biraatiin haqaa fi akkaataa gumaacha isaatti keessaa aangoo qooddatu diriirsuu kan jedhu ture. Waadaan gaaffii kanaaf seename olaantummaa garee tokkoo hambifnee mootummaa uummataan filame dhaabnee aangoo dabarsina yookiin sinceessisna. Federaalizimii sabdaneessaa Oromiyaa fi naannoon biraa itti of bulchan federaalatti haqaan aangoo itti qooddatan dhaabna kan jedhu ture. Deebiin qabatamaan kenname garuu faallaa federaalizimii fi faallaa daneessummaati. Sabaan jaaramuun hin barbaachisu olola jedhuun paartilee fi mootummoota naannolee laaffisuu fi laamshessuu paartii biltiginnaa caasaa qeenxee qabu yuunitarii ijaaruu sirni federaalizimii sabarratti hundaa'e diigamee kan Oromiyaa bakka hedduutti kukkutu akka uumamuuf wixinee qopheessuufaa ta'e. Mootummaa uummataan filamu dhaabuun hafee abbaa irrummaa paartii tokkootirraa gara abbaa irrummaa nama tokkootti ce'uuf yaaluun kunoo biyyattiin wal waraansa ta'ee hin beekne keessa galchee jira. Waraanni Tigraayitti godhamee dadhabamee fi kan Oromiyaa keessatti waggoota 5 oliif deemaa jiru galmisaa daneessummaa yookiin federaalizimii diiguudhaan akkuma paartii caasaa qeenxee ta'e biltiginnaa uuman Itoophiyaa caasaa qeenxee qabdu kan gaaraa fi lagaan qoqqoodamte kiflaa gariitti qoodamtee bultu deebisuudha. Abjuu milkaa'uu hin dandeenye ta'us uummata gaagaa jiraachuu immoo kunoo argaa jirra. Yeroo ammaa kanatti yoo xinnaate naannolee 6 keessatti lolli adeemsifamaa jira yookiin dhoof dorrobeera. Walumaagalatti impaayirattiin duubatti haftuu fi hiyyeettii waan taateef lafaa fi qabeenya uumamaatiin ala waan horattee qabdu yookaan waan dhiyeessitee diinagdee godhattu kan biraa hin qabdu. Ka'umsi fi itti galii lolaa yookiin wal waraansaa kamuu lafa qabachuudha. Lafa Itoophiyaa keessaa lafti lubbuu qabu kan waa magarsuu fi makarsuu lafa Oromooti Oromiyaa keessa. Lafti albuudaa, lafti qonnaa oomishaalee kaash kirooppii akka bunaa, jimaa, saliixii fi kan kana fakkaatan harka 60 hanga 70 Oromiyaa keessa jira. Impaayirri Itoophiyaa handhuura aangoosaa kaabaa gara kibbaatti naannessuusaa hordofee handhuurri aangoo biyya kanaatis Oromiyaa keessa. Kanaaf qabsoon siyaasaa hawaasummaa diinagdee fi aadaa taasifamu kamuu handhuura Oromiyaa Finfinnee qabachuu irratti kan xiyyeeffatedha. Oromoo cabsuu fi gabroomsuu irratti kan xiyyeeffate. Kanarraa kan ka'e namni Oromoo jibbamee Oromummaan jibbamee aadaa fi afaan Oromootis jibbamee laftii fi qabeenyi Oromoo jaalatama. Kanaaf waadaan diigamee deebiif faallaa dantaa Oromoo ta'e kennama. Hanga sabboonummaan Oromummaa Oromiyaa irratti hin aangoomnetti
Maraamartuu waadaa seenuu fi diiguu kun sirna impaayera Itoophiyaa warra Habashaatiif yookiin Abisiiniyaatiif akka tolutti ijaarame kana keessatti itti fufuun hin oolu. Gabaabumatti sirni kun kan ijaarame sirna Oromoo diiguudhaani. Birmadummaatti deebi'uunis kan danda'amu sirnuma Ormaaf ijaarame kana keessa nama galfachuudhaan yookiin nama afaan keenya dubbatee yookiin uffata aadaa Oromoo uffate yookiin akkuma keenyatti siyaasa bareechee dubbachuun akeeka dhukataa isaatiif nu mijeesse hunda amanuudhaan odoo hin taane sirna ofii deebisanii ijaarratanii of humneessuudhaan xumurree horaa bulaa. Lafaa fi lafee. Lafti qabeenya aggattaa hin qabneedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tikfatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafa isaa mulqame. Ammallee lafa isaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaaf lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafa isaarra alagaa qubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasuu irratti dalagamu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya lafee keenya.